Guys, Sumaayyaan akka bu'aa jirtu argitanii, akkam akka isheen ta'aa jirtu argitanii, maal jettee akka isheen achirratti suuraa poostii goote argitanii jirtu. Dhugaa na gaddisiiste immoo nama darte immoo deebitee dhugaa maalumaan godhaa fi mucaa kana nama darte immoo ishee yaa rabbi kiyya maalin godhaa fi mucaa isheeti ishee kun ishee dhungataa jirtu. Wayne bakka garaashii murteetti jechuudha akka seedoon fuudhuudhaaf deeffate garaashii murtee boo'ichatti kaate. Wayne viidiyoodhuma maal jedhu laata kan isheen gallakkisuuf deemtu. Nama rartee dhugaa nama rartee maalan ishidhaa godhaa wayne seedoo mee takka obsime xiqqooshii bakka. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qabaan galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifu. እና ሱማያ ከጥራተ ናን እንትኔራ ሴኑ suuraa isheen post goote argee egaa akkuma argamu kunoo bilbila laalaa bu'aa kan jirtu mucaan isheellee dhungataa kan jirtu bu'aatii kan jirtudha jechuudha kan isheen intanii jechaa jirtu sababni isaa alana akka seedoon fuudhuudhaaf geddeeffate barteetiitti jechuudha maalifiin akkuma viidiyoo jalqabarratti isiniif gallakkisee kan eenyuti raayidha. Hawaan jechuudha hawaan dubbatteeti turte dhalaan biyya alaata akka yookiin immoo harabaa jechuudha dhiira kan faanayyuu lafuma kaatee wajjin deemtee viidiyoo waraabuu akkasuma immoo mana nyaataa garaagaraa wajjin deemuun hin eeyyamamu akka dhalaa biyya keenyatti miti jechuudha dhalaan biyya ormaa hin beektu warri biyya ormaa keessa jirtanii inna waan wanti hundinuu xumurameef waan walii galtee fuudhuudhumaaf maatii faana walii galtee godhatee intalitti faana walii galee fi ishee faana akkasittiin viidiyoo waraabee malee lafaa ka'eetii miti jettee dubbatteeti turte bargit kana hundi keenyaa hin beekna dhalaan arabaa callisteetuma akkasumattiin dhiiruma abbaa argitee faana hin deemtu osoo wanna tokko murteeffateen jechuudha akka dhalaa biyya keenyatti miti. So kanaafiyyuu Sumaayyaan amma isaa warra biyya keessaa akka feetes gootu olis gootu gadis gootu irraa fageessiti akkuma arginetti inna amma ishee kana baqqaan hin barte jechuudha bakka akka inni fuudhuudhaaf geddeeffate Sumaayyaan bargettuu mayyuu akka seedoo jaallattuun hundi keenyaa hin beekna jechuudha. Maalifiin isheen nama tokko bakka silaa biyya keessa jira biyya kana keessatti bakka nan jirutti homaa gochuu hin danda'u. Gaafa inni nama tokkotti dhiyaate jala deemee raawwadhee akka irraa dhoorkuu yookiin immoo akka isaan ittiin heerumne gochuu nan danda'a kan jirtu of tamaamantee ta'uu danda'a jechuudha. Kana dura kan isheen akkasittiin itti qabaararaa turte amma immoo gaafa achi ta'uu itti ulfaatuun isaan oolu jechuudha gaafa ilaalu እና baay'ima tokko akka bu'aa jirtudha kan isheen argisiisaa jirtu kun akkuma suuraa ishee irraa argitanii gaddaan cuubamtee jirti jechuudha baay'eedha. So viidiyoo mukaleessaa Saidoon Salaamii wajjiniin haasa'ee wantoota tokko si gaafachuufan ture jedheen ammallee Sumayyaa qofa osoo hin taane Saidoon mataan isaa ammallee jechuudha Sumayyaa faana deebi'ee jiraachuudhaaf keessi isaanii yaada jechuudha. Maaliif wattanii viidiyoo sana keessatti sagalee isaa dhaggeeffattanoo taatanii ati akkanani Sumayyaa faana walittiin araaramee waliin jiraadhuun barbaaddu jechaanitii ture jechuudha. Hawwaadhaan illee akkas jechaanitii ture. Akkanani Sumayyaa wajjiniin araaramee jiraadhuun barbaaddu hin barbaadda taate immoo wantoota silaa sirraa eegamu tokko raawwachuudhaaf yaadi malee waan hin taane hin yaadinii jechaanitii ture jechuudha. Ammallee yoo Sumaayyaan haala kennitee fi isatti deebi'uu barbaadde akka isheetti deebi'uu barbaadu innillee yaada qaba hin beekama akkanumattuu irraa jechuudha. Odumallee intala Yamanii kana fuudhee isheen kun otoo mana deebi'a gara mana kootti ilmoo koofa si wajjin guddifachuu barbaada jetteeni kan jenne beekamaadha jechuudha. Akkanumattuuyyuu gaafa ilaallu haaluma ilaalcha isaa haaluma jecha arraba isaarraa ba'urraa gaafa ilaaltan tilmaamuun dadhabdan jechuudha namni kamiyyuu. So kanaafiyyuu Sumaayyaan ammas deebi'uudhaaf Saidootti araaramuudhaaf yaada qabdi yoo taate akka balballi Saidoo banaa ta'ee in mul'ata akkanumattuuyyuu jechuudha irra. So kan
fiyyuu wanti ishee boojjisu wanti ishee gaddisiisu jira jedhee hin yaadu. Bargit akka gaddaan cuubamteetii jirtu dhagaa achirratti sakkatti poosti gootetti akka argitanitti viidiyoo kana. Kanaaf iyyuu egaa viidiyoo suuraa poosti goote viidiyoo miti viidiyoo akkamiitiin akka isheen dhufaa jirtu hin beeknu kaa'e viidiyoo maal kan jedhu dhiifama kan Zaidoo gaafatteetti deebi'uudhaaf jettullee haa ta'uu amma maal jechuudhaaf maal akka isheen gumaachatteetii dhufte hin beekamu. Bargit akka dhufaatee jirtu argisiisatii jira jechuudha. Egaa sa'aatii isheen itti dhuftetti jalatti wal caccabsuun keenya naaf jechuudha. Maal jettee jechuudha. Haa ta'u malee yaadni isheen qabdu yaaduma egaa waa'ee gara isaatti deebi'uu yookiin immoo akkamittiin kan biraa fuudha. Egaa waa'uma akkasii natti fakkaata. Haa ta'u malee immoo Salaamin wanni isheen gara biyya sanaa deemtee ammas waa'ee daa'ima Zaidoon achitti dhalfateetii jira jedhamee ammas mirkaneessuudhaaf jechuudha. Egaa ammaatti akka hin xumurinidha wanti sun kan dubbatamu. Haa ta'u malee intalittii ishee Zaidoon irraa dhalfate jedhan sana ammoo Salaamin akka dhoksitee jirtu dubbatteetiitti viidiyoo ishee keessa dhaggeeffattaniirtu jechuudha. So kanaafiyyuu tarii yookiin immoo wanti sun murteeffame balleessa isaanii baranii raawwatanii kanaafis ofitti gadduu danda'u. Waa baay'eetu jira kana keessatti yaada baay'eetu keessa keenyatti dhufa jechuudha. Maal akka isheen qabattee dhuftu obsumaan teenya ishee ganna malee waa baay'eetu jira. Gin akka gaddaan cuufamteeti jirtu silkii ilaalaa kun bo'atti akka jirtudha kan argisiisatii jiru. So egaa maal qabattee akka dhuftu teenyatuma ishee eegaa jirra jechuudha. Maal qabattee akka dhuftu dhiifama viidiyoo dhiifamaa qabattee dhufti ta'ee viidiyoo lolaa qabattee dhufti ta'ee egaa beekamu maal akka isheen fiddee dhufaa jirtu. Maaliifin Zaidoon ammallee waan isheerraa fageenyaa dubbataatiin jiru. Yoo intala ishee kana fuudhes akka ishee akkuma hangafaatti teessisudha. Intalittiin iyyummoo eeyyamteefii jirti waan isin dhibu jechuudha. Tarii jedheen gaafateeni ture argitaniirtu miti. Tarii akka carraa ta'ee osoo haati manaa kiyya kunii nan deebi'a jettee akkami jennaan maashaallaadha jetteen maashaallaadha haa deebitu rakkina hin qabu garuu ani jireenya kan koo akkuma jiraadhutti hin jiraadha jetteen akkuma jireenya ittuma jalqabdetti jiraatti jechuudha. Sababni isaa haala shariyaa isaanii beeku waan ta'eef jarri isaan sun nama rakkisanii egaa yoo Sumaayyaan barbaadu baatte malee garuu Sumaayyaan jalqabumarraa kaasee akka araba fuudhi jechaanitii turte. Hin jaallatti immoo durumayyuu akka inni araba fuudhu hin jaallatti Sumaayyaani. Hiriyoota isheen ta'inii malee hin jaallatti. Kana durayyuu fuudhi jetteeni kadhattee dadhabde jechuudha. Araba fuudhi jetteeni isa dide malee. So kanaafiyyuu araba fuudhuu isaatiif waan gadditu natti hin fakkaattu. Gin gaa wantoota ishee gaddisiisu waan miira isiitti dhaga'ameetii jiru isiitu beeka. Egaa obsumaan ishee enna jechuudha. Maal qabattee akkasiin dhufaatee jirtu haala gammachuutiin dhufti ta'ee haaluma itti suuraa kana keessin haala gaddaatiin dhufti ta'ee maal qabattee akka dhuftu isheetu beeka. Teennituma irraa ennaa jechuudha. Nagaadhaan haa dhuftu.